السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلوان كي أنا جاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى اللي فيديو هرق بدي سنين فجرة فيديو نرامو أكم صورة سرت أرجتني ميلا نما إيته في ميلا نما جري فايرو جري ميلا كناني إيتها مالي فكنا ما إيته في فورمات أساسني في من شاء الله. War video kiya kana pharawa tatan subscribe goda agar mati kiya idama sinin jacha war madura naf ko tani nafana turtana mo galatoma galanni kesan gudda akkan man nafana tura sinin jada sabab ni mil kenna yero gari akkan man lafa kayenu ita hofi yero era fa dabbanne bakka tokko dabbanne yo kadalag nuta mil kenna nu itaha akkasuma kara dera yo kadem nuta akkasuma amasiyo dukuba kaleda ammas dukuba tiroda ka qabannu ta'e milli kenna nu itaha ammasi akkasuma daraja fooqe ol koran kannin fa yo guyarra ol korre gadibu daraja dheera fa ol korre gadibu wanta akkasiisan ka baay'if nu ta'e milli kenna nu itahu danda hir'inna bishaanii qaama kenna keessa yo qabaannalle akkasuma nu itahu danda jechuudha akkasuma ammasi dubartii ulfaarrattillee yeroo hedduu hin mul'ata yeroo ulfi guddatee gara ji'a 7-8 deemutti milli ta'uun mul'ata sababa kanaaf kanafa kophee yookaan caammaa miila nama qabu kasirratti miila walitti qabee nama xururu akkasiifa yookaan miilli kenna nu itahuu danda'a jechuudha yeroo hedduu miilli nama itahuu kuni dhukkubbii namatti hin mul'isu garuu dhukkubbii akka kaleefaa tiruufaa yookaan qabaannu ta'e mallattoolee dhukkubbii saniifaa ta'uu mala miilli kenna nu dhukkubu garuu sababa kaleen kenna yookaan tiruun kenna nu dhukkubuuf mallattoo saniifi miilli kenna nu itahuu danda'a jechuudha akkasuma dubartii ulfaarrattillee yookaan dhiibbaa dhiigaa faayyoo katti ka'u ta'e miilli ta'uu faa danda'a akkasuma ilmoon guddachaa yeroo dhuftutti sababa ilmoon sun gaditti ulfaatiin ilmoo saniitii fi miilli ta'uu danda'a jechuudha garuu dubartii ulfaarratti mul'atee jennaan deemtee doktoraaf ilaalchisuu qabdi daftee fayyummaa isiitiif fayyummaa ilmoo isiitiif jechuudha miila nama ta'e kana ammoo furmaanni isaa karaa gabaabaadhaanii akkatti mana keenya keessatti ofirraa yaaluu dandeenyu tokkoffaani bishaan oowwaadha bishaan oowwaa sahana bishaan oowwaa yeroo bishaan danfaa miti bishaan qabbanaa waan ta'in bu'aawa jiddu galeessa oowwaa jidduu kana jiru sahana meeshaa babal'aa isaatti naqnee miila keenya daqiiqaa 30 keessa kenne xiqqoo sogiddootti daballee miila keenya keessatti harka keenyan susukkumaa akkasi keessa kenne akka dhiigi sun nurraa gadi deebi'uu dhiigi achi keessatti walitti kuufamee jedhu dafee addaan diigamee miila sanii nurraa gadi deebi'uul fillee nu gargaara akkasuma halkan yeroo rafnutti haga rafne duratti miila keenya yoo xiqqoo tokko lafa ol kaafne kara samii faana xiqqoo ol qabne akkasitti kaciifnu ta'ellee dhiigi duraan miila keenya irratti walitti qabamee kuufamee akka ta'u ta'ellee akka addaan diigamu akka hiddi keenya sirriitti hojjetee dhiiti sun nurraa xiqqoo gadi deebi'uuf illee nu gargaara haala saniin ofirraallee xiqqeessuu dandeenya jechuudha akkasuma yeroo nutti toletti miila keenya bishaan owwaadhaan niqannee kaane vaaziliinii miila keenya sukkuumneeti baaziliin illee qaama namaa hin owwisa waan ta'eef sirriitti miila keenya san sukkuumneeti daqiiqaa murtaa'ee fi tiraasii miila keenya jala kenneeti xiqqoo miila keenya lafa ol kaafnee haala sanii yoo ciifne akka nurraa gadi deebi'uuf illee nu gargaara bishaan illee baay'ifnee dhuguu qabna hir'ina qaama keenya keessaa bishaan hir'ateef illee yeroo garii akkasitti nu ta'uun faan mala kanaaf bishaan illee baay'ifnee dhuguudha bishaan miilaa qofaaf osoo hin taane fayyummaa qaama keenyaa guutummaa isaatii fi fayyaadha waan ta'eef akkasuma nyaata soogiddatti baay'atillee nyaata keenya keessaa ofirraa xiqqeessuu qabna ammas yoo isiniif mijate bishaan loomiitti cuunfitanii loomii fi kuukambarii maal jedhama rabifaani kiyaara yookaan kuukambarii lamaan inni tokkochuma afaan lamaan san keessaa ka beektaniin kuukambarii sanii fi loomii bishaanitti dabaltaniiti bishaan san yoo garaa qullatti ganamaa galgala ka dhugdan taate dhiiga keessan isiniif qulqulleessaa akka sunillee addaan diigamu taasisa jechuudha akkasitti illee itti fayyadamaadha wanta kana gootanii mana keessatti yoo ka isin dhiisuu didee yoo ka dhukkubbiin garagaraa isinitti dhagaamu ta'e ammoo yeroodhaan gara mana yaalaa deemaatti of laalchisaa isiniin jedha inshaAllah
kana fakkaata inshallah gabaabumatti irra video kana siniif qopheesse yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina yaada keessanillee karaa jalaatiin naaf barreessaa commentii keessan dubbisee siniif deebisa inshallah akkasuma gaafii keessanillee karaa commentii jalaatiin naaf barreessaa inshallah haga video biraati walitti deebinuttu hedduu tokko sin jaalladha like godhaadha likein keessan akka video kiyya jaallattanii gara fuulduraa deemu video babbareedaa siniif hojjedhu na taasisa inshallah haga video biraati walitti deebinutti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh